Lola guddaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiruun hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo WBOn iddoowwan hedduu bakkoota humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irra aananitti manneen hidhaa hedduu isaanii saaquudhaan hidhamtoota siyaasaa hedduu isaanii ammoo badii tokko malee murtoo dabaatii waggaa tokko amma 30 mootummaan itti murteessuudhaan balbala dura taa'aa jiru hedduu isaanii saaqee WBOn yeroo bilisa baasaa jiru kanatti muddamsuun jabduun mootummaa Abiyyi Ahmadis mudachaa jiraachuun himamee jira. Hidhamtoonni siyaasaa fi namoonni murtoo dabaatiin mana adabaa godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti hidhamaa tura WBOdhaan gadhiifaman gammachuu itti dhagahame ibsatan. Quraan dhala gaafa 3 har'aan tana bara 2022 ilmaan Oromoo ilaalcha siyaasaatiin yakkamanii buufata poolisii aanaatti hidhamaa turan murtoo ragaa sobaan deeggarameen mana adabaa godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti argamu keessaa guyyaa kaleessaa gadhiifaman deebi'anii hawaasa isaanii argutti gammadan. Tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBOn magaalaa godinichaa keessatti fudhateen hidhamtoota siyaasaa fi murtoo dabaan mana adabaatti waggaa tokko hanga 25tti itti murtaa'ee ture kun ammoo yakki guddaan achi keessatti irratti raawwachaa ture himuudhaan achi keessaa WBOn guyyaa tokko dhufe akka isaan bilisoomsu eeggachaa turus dubbatanii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo WBO deeggartaa fi mattaadhaan shiran ammoo kanneen hidhamaa turan ilmaan Oromoo kun rakkoo hamaasan keessaa baanii ifa aduu arguudhaan hawaasatti makamuu isaaniif gocha WBOn godheef ammoo galateeffatanii jiru. Eegdonni mana hidhaa fi rayyaan ittisaa biyyatti bakka iyyutti laaffate ammoo mana adabaa keessatti gumaa waraana keenya isin ajjeesnee baafanna jechuudhaan ammoo itti dhaadataatis akka turan himan. Dhumarrattis hidhamtoonni gadhiifaman kunneen akka jaanitti hawaasni Oromoo nagaan jiraachuudhaaf murni bilisiginnaa kun hundeedhaan buqqa'uun dirqama jedhan tokkummaadhaan kee Oromoon falmachuu qaba jechuudhaanis ergaa dabarsanii jiru. Hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo WBOn ji'a darbe keessaas ammoo kibba Oromiyaatti hidhamtoota badii tokko malee mootummaan hidhaa keessa buusee ture. Gujii lixaa keessaa 2,000 caalaa bilisa baasee kan ture amman tanas Dambidolloo keessaa hidhamtoota danuu bilisa baasuudhaan mootummaa Abiyyi Ahmadis akka malee naasisee jira. Manneen hidhaa yookaan ammoo amala sirreessaa marti isaanii saaqamuuf jiran kan jedhan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoodha. Hidhamtoota siyaasaa badii tokko malee ammoo sabummaa isaaniitiif mootummaan hidhaa keessa shiraan buuse mara isaaniitu bakka geenye maratti bilisa baasuuf jirra jechuudhaanis dhaadatanii jiru. Ameerikaan afuufee basaasaa kan Chaayinaa ta'uu hin oolle jedhamee fi dhiyeenya iddoowwan baay'ee eeggannoo qaban irra marsaa jirtu hordofaa jiraachuu beeksifte. Qondaaltonni waraana afuufeen ol fageenya dheeraarraa basaastu kun kan Chaayinaa ta'uu akka hin oolle amanna jedhan. Dhiyeenya kanas gubbaa bulchiinsa lixa Ameerikaatti akka mul'attes ibsanii jiru. Waraanni haleeluudhaan lafa buusuudhaaf murteessee jira jetti Ameerikaan. Chaayinaan ammoo hanga ammaatti dhugaansaa adda hin baafamnetti oduu ololaa himamaa jiru jette irratti akeekkachiiftee jirti. Kanaadaan gama isheetiin guyyaa har'aan tanaa jimmata taate yeroo lammaffaaf afuufee basaasaa kana hordofaa jiraachuus beeksiftee jirti. Haa ta'u malee ammoo biyyi kam harka as keessaa akka qabdu waan jettees hin qabdu Kanaadaan. Ibsa baasteen garuu odeeffannoo cimaa Kanaadaa yaaddoo basaastoota biyya biraa irraa ittisuudhaaf Ameerikaa waliin akka hojjettus Kanaadaan ifatti himtee jirti. Afuufeen tunis ammoo osoo guyyaa roobii lixa Ameerikaa irratti hin mul'atiniin dura odolaawwan Olishinii fi akkasuma Alaaskaa irratti argamuu fi karaa Kanaadaatiin balali'aa turte jedhan qondaaltonni maqaan isaanii hin dhahamin. Qondaalonni ol'aanoon osoo maqaan isaanii hin himamin ammoo dhimma kanarratti dubbatan tokkos White House yookaan Ameerikaan jechuudha mootummaan isaanii. Yoo afuufeen tun ammoo akka rukutamtuuf ajaja jechuudhaan mootummaan jettiiwwan waraanaa F-22 dabalatee qopheessee jira kan jedhan. Kunis ammoo Chaayinaa yaaddeessuurraas hin hafne jedhan keessa beektoonni yoo dubbatanii. Lolli guddaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmadii fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaatee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn
humna waraana mootummaa Abiyyi Ahmad magaalaa Dambidolloo irraa waboo ittisuudhaaf magaalaa Dullattii baate gandoota hedduu keessatti waboo loluudhaaf of qopheessaa turtee fi meeshaalee gurguddoo dhukaasaa turan haleellaa irratti fudhatiin meeshaalee waraana gurguddoos irraa hiikee jiraachuu waboon ifatti beeksisee jira. Waraanni mootummaa Abiyyi Ahmad magaalaa Dambidolloo keessaa gaarreen itti bahuudhaan meeshaa waraanaa guddaa Zu-23 dhukaasaa kan turan waboon ammoo humnoota mootummaa kanneen irra aanee jiraachuus himee jira. Zu-23 waboo if duuba deebisuu dadhabnaan diroonii kaasuudhaan haleellaa qilleensarraa mootummaan ifatti raawwachuu kan jalqabe kaleessa. Har'aan tana ammoo waraanni bilisummaa Oromoo waboon humnoota mootummaa wal makootaan meeshaa waraanaa guddaa Zu-23 Dambidolloo bakkeewwan garagaraa gaarreen gubbaa qubachuun dhukaasaa turan achirraa buqqaasee jiraachuudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad hedduu isaanii madeessuun baqachiisee jiraachuu waboon beeksisee jira. Kana malees lola guddaa waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonii kibbaa Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaatti gaggeesseen waboon lola guyyoota lamaa boodaan injifannoo guddoo gonfatee jiraachuus himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonii kibbaa lola jabaa guyyaa lamaaf humnoota mootummaa waliin gaggeessaa tureen waraana 700 ol barbadeessuun daaraa botora gochuudhaan 300 ol booji'ee jiraachuus beeksisee jira. Lola zoonii kibbaa Gujii Lixaa kana waboon hidhannoo gurguddoo fi qawwee danuu gonfachuus himee jira. Humnoonni mootummaa danuu ta'an kibba Oromiyaa Gujii Lixaa bakkoota garagaraatti bobbaafamuudhaan waraana bilisummaa Oromoo waboo balleessuu maqaa Joon Torbee kana baay'inaan achitti bobbaafamaa kan turan waraanni bilisummaa Oromoo waboon ammoo dursuudhaan tarkaanfii ofirraa qolachuu fudhachaa tureen injifannoo guddoo gonfatee humna mootummaa Abiyyi Ahmad wal makoo ta'an kan mootummaan gurmeessee bobbaases cabsee irra aanee jiraachuu waboon kibba Oromiyaadha beeksisee jira. Kana qofaa miti waraanni bilisummaa Oromoo waboon lixa Shaggar keessattis humnoota mootummaa waxalaa jiraachuus ifoomsee jira. Lixa Shaggar aanaa Midaaqanyitti injifannoo gonfatee jiraachuu kan hime waboon humnoota mootummaa wal makoo ta'an barbadeessuudhaan lafoota hedduurraas buqqisee jiraachuu beeksisee jira. Waboon lola jabaa lixa Oromiyaa akkasuma kibbaa fi jiddu galeessa Oromiyaatti gaggeessaa jiruun humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad hedduu isaanii bakka irraa deebiin qabnetti ergee akka jiru kan beeksise. Tarkaanfii yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiru kanaan humnoota mootummaa danus harkatti galfachuudhaan hidhannoo gurguddoos irraa booji'ee addoota waraanaa danus dhuunfatee jiraachuu waboon beeksisee jira. Buufataalee waraanaa Abiyyi Ahmad danuunis guyyaa har'aan tanaa kibba Oromiyaa dabalatee akkasuma lixaa fi jiddu galeessatti waraana bilisummaa Oromoo waboodhaan haleelamanii jiraachuunis himamee jira. Humnoonni mootummaadhaa waraana bilisummaa Oromoo waboo akka lolaniif baay'inaan bobbaafaman waraana bilisummaa Oromoo wabootti kallattiin harkalaachaa akka jiranii fi waboon ammoo kan harkalaachuu didee dura dhaabbachaa jirus waxalaa akka jiru kan beeksise. Kunis ammoo mootummaa Abiyyi Ahmad muddamsuu hamtuu keessa galchaa jiraachuunis dhagahamee jira. Ajajaan waraanichaa waliigalaa Jaalmarroon ammoo lolicha filannee otoo hin taane dirqamaan itti galle amma mirgi saba keenyaa eeggamuttis if duuban deebinu lolichaas itti fufna kan jedhan mootummichi ammoo nagaas erga dide akka karaa nagaatti deebuuf tarkaanfii ilaaleessaas fudhachuuf jirra jechuudhaan dubbatanii jiru. Oduu keenya kan birootiin pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin Jarman waggaa 8 booda irra deebiidhaan taankii nutti ergiteef ammoo deebisaan isaa cimaa ta'a jechuun dhaadatan. Puutiin akeekkachiisa kana kan dubbatan qophii yaadannoo waggaa 80ffaa waraana addunyaa lammaffaa irratti dubbii taasisaa turaniin kan dubbatan ture. Jarman Yukureen deeggaruudhaan ammoo taankii nutti erguun ishee agarsiisa seenaa ofiisii akka irra deebiteedha jedhan Puutiin. Kun ammoo kan hin amanamne ta'ullee garuu dhugaa ifa jiruudha. Seenaa keessatti yeroo lammaffaadhaaf doorsifni taankii Leopard jedhamu ammoo Jarman nurra qaqqabee jira jechuudhaan hirmaannaan Jarman
akka isa aarse dubbatee jira. Pirezidaantiin Raashiyaa Putin haasaa guyyaa har'aan tanaa godhan kanaan Jarman biyyoota lixaa humna waraanaatii Yukureen deeggaraa jiran keessaa tokko oggaa taatu Raashiyaan erga weerara Yukureen irratti ammoo raawwatte har'aan tana waggaa tokko. Waraanicha hordofuunis ammoo biyyoonni lixaa hedduun Yukureen akka waraanicha ofirraa qolattuuf jecha deeggarsa maallaqaa hidhannoo meeshaa waraana gurguddoo fas taasisaa fi turan. Raashiyaa waraanicha yeroo gabaabaa keessatti xumura jettee kan turte yommuu ta'u ammoo haa ta'u garuu akka yaaddes hin taaneef lolli haga ammaattis itti fufee jira. Putiin haasaa yaadannoo waggaa 80ffaa waraana addunyaa lammaffaa irratti haasawa taasisaniin warri lixaa ammoo Raashiyaatti bu'uu isaaniitiif kan harka isaanii ni argatu jechuudhaan dhaadatanii jiru.